Egaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota barii bilisummaa miidiyaa. Egaa akkuma kutaa tokkoffaa keessatti hordofaa turtan asoosama waraansa laphee jedhu kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessinee turre. Amma immoo kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessinee jirra. Kan isinirraa eeggamuun hordofuudha. Gama biraatiin like, share, subscribe gochuun hin dagatinaa. Maatii chaanaala keenyaa ta'a nama biraas affeeraa share gochuudhaan nama biraanis nu ga'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Gamanumaan gara asoosamichaatti isin dabarsa. Waraansa laphee kutaa lammaffaa barreessaan Firaa'ol Tilintii, qopheessaan Umar Qaasim. Halkan deemaa bulee ganama bariidhaan yuunivarsiitii ga'e. Aangawoota yuunivarsiitichaa fi barattoota buleeyyiidhaan simatamee sana booda gara iddoo ciisichaa isaaf qophaa'etti qajeelfame. Doormii isaa keessa kan galan ijoolleen Oromoo nama lama duwwaadha. Maqaan isaa Olaanaa fi Naa'ol jedhamu. Ooliyaadis isaa wajjin maqaa erga wal jijjiiree booda iddoo irraa dhufan wal gaaggaafatan. Olaanaan ani Wallagga naannawaa Najjoo irraa dhufe jedhee, Naa'olis itti fufee ani immoo Boorana Yaabeelloo irraa hin dhufe jedhee, Ooliyaadis anis Harargee aanaa Baabbilee irraa hin dhufe jedhee. Akkaataa kanaan erga wal baranii booda hiriyoota ta'anii hanga barnoonni banamutti wal qabatanii mooraa yuunivarsiitii keessa naanna'aa. Guyyaa tokko immoo gara magaalaa ba'anii magaalaa Roobeetii hanga Goobbaatti daawwatu. Galgala immoo naannawa mana bunaa mooraa keessa jiru laawuncii jedhamutti deemanii boqotu. Iddoo kanatti barattoonni afaan garagaraa dubbatanii fi afaanuma tokko ta'ee loqoda garagaraa dubbatan kan bifti isaanii fi bocni qaama isaanii garagara ta'e, dhiiraa fi shamarris gaggabaatti wal keessa yaa'u. Naa'olii fi Olaanaan kaameraa ija isaaniitiin shamarran suuraa kaasaa oolanii halkan iddoo ciisichaatti waa'ee isaanii haasa'u. Ooliyaad immoo kan argaa jirtan hanga haasoftan osoo wajjin deemtanii fi wajjin haasoftanii hirriba malee bultu jechuudhaan isaanitti qoose. Maalati immoo yeroo isaan nu bira darban san dunuunfattee turte miti, kanaaf arguu dhabde jedhee Naa'olis qoosaa Ooliyaad qoosaan deebiseef. Amma dhiisaamee haarafnu jedhee Olaanaanis dubbii keessaa gahee isaa bahe. Guyyaa itti aanu sa'aatii laaqanaa irratti mana nyaataa barattootaa irra beeksisa guyyaa boruu eegalee barnoonni ni eegala waan ta'eef barattoonni waggaa tokkoffaa gamoo haarawaa biildingii bira deemtanii kutaa itti ramadamtan ilaallattaniin barnoota eegaluu qabdu kan jedhu dubbisanii garasitti qajeelan. Achi gahanii osoo hin turin Naa'olii fi Olaanaan maqaa isaanii fi kutaa isaanii barbaadanii argatan. Ooliyaad immoo maqaa isaa dhabee osomaa barbaaddatu intalli tokko duubaan kophee jallisaa qara ilmoo fakkaatuun irra ejjette. Ooliyaad rifatee obboleettiin irra dhaabate jedhee itti iyyi sagalee aariitiin ofirra garagaltee ilaaltee sagalee kiilolee takkaan dhiifama beekeetii miti jetteen. Ooliyaad kan dur huuruu dhiibe akka qeerransa bokokeetti ibidduma bishaan itti naqan ta'ee fajjajee hafe. Ija isheen ofirra garagaltee isa ilaaltee fi jechi isheen sagalee kiiloleedhaan dhiifama beekeetii miti jetteen akka inni hin lolle tasgabbeessus tasgabbii gara biraa isa dhoowwatee jira. Akka nama shiboon elektiriikii qabeetiin hollata. Qaamni isaas rom'ee akka nama